Waboon zoonii giddugalaa aanaa jalduu keessatti waraana mootummaa naftanyaa haaroo irratti tarkaanfii fudhachuun humna diinaa adabuu beeksise. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa haarofni jiraattota saamuu akkaan cimsanii itti fufuu himan. Kaaba Oromiyaa godina Wallootti haleellaan hidhattoota naftanyaa lafaa dhufan raawwatame lubbuu fi qabeenya uummataa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuun dhaga'ame. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti haleellaa humni addaa naannoo Somaalee jiraattota irratti bananiin lubbuun namootaa bahuun himame. Gurraandhala 21/2026 ashama harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turan afeerraa kooti. Waboon zoonii giddugalaa aanaa jalduu keessatti waraana mootummaa naftanyaa haaroo irratti tarkaanfii fudhachuun humna diinaa adabuu beeksise. Bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Kootichi waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii giddugala Oromiyaa kaleessa Gurraandhala 20 tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa haarawaa irratti lixa shaggaraanaa jalduu ganda siifoo Hosolee magaalaa Hosoleetti tarkaanfii fudhateen humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabee meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikee jiraachuu ajajaa waboo bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himeera. Tarkaanfii kanaanis loltoota mootummaa naftanyaa haarawaa harkaan qabee jiraachuun injifannoo galmeessee jira. Injifannoon uummata Oromoof. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa haarofni jiraattota saamuu akkaan cimsanii itti fufuu himan. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Jimmaa aanaa Sakkaa Coqorsaa gandameetti Abbayyii keessatti lukkeeleen maafiyaa mootummaa naftanyaa haarawaa torban darberraa eegalanii maqaa daandii ittiin hojjechiisna jedhuun hawaasa gandichaa irraa gareen qoodanii garee tokko qotiyyoo lama dirqamaan bichisiisaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru. Akka maddeen himanitti saamichi kunis naga'ee seeraa tokko malee afaan qawween raawwatamaa kan jiru ta'uu hawaasa harka qalleeyyii qarshii gaafataman kennuu dadhaban ammoo hiraarsaa jiraachuu dubbataniiru. Ergamtoonni sirna nama nyaataa mootummaa naftanyaa haarawaa dantaa dhuunfaa isaanii guuttachuuf jecha uummata Oromoo irratti haala duraan barameen olitti saamicha ulfaataa raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Kaaba Oromiyaa godina Wallootti haleellaan hidhattoota naftanyaa lafaa dhufan raawwatame lubbuu fi qabeenya uummataa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif jaaldunyaa waan qindeeffatte qabdi. Gurraandhala 19/2026 godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuugaa iddoo addaa Mararee jedhamu keessatti dhukaasni hidhattoota naftanyaa lafaa dhufan baname sodaa fi jeequmsa guddaa uumeera. Akka odeeffannoon jiraattota naannichaa irraa argametti ijoolleen loon tiksaa turan haleellaa tasaa kanaan rukutaman tokko battalumatti lubbuu yoo dhabu namoonni 3 immoo madaa'uun isaanii mirkanaa'eera. Namoonni madaa'an kunneenis haalli isaanii yaaddessaa ta'uu maddeen naannoo sanaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Haleellaa kana keessatti qabeenyi uummataa hedduun saamamanii manneen jireenyaa hedduun gubachuun barbadaa'aniiru. Haala kanaan horii fi midhaan jireenya isaanii ittiin geggeeffatanis mancaafame. Jiraattonni hedduun sodaa irraa kan ka'e qe'ee isaanii gadhiisanii gara bosonatti baqachaa jiraachuus eeraniiru. Dubartoonni, daa'immanii fi manguddoon haala ulfaataa keessa akka jiran ibsameera. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ibsanitti haleellaan akkanaa haarayaa miti jedhan. Bara dheeraaf irra deddeebiin raawwatamaa turuus himaniiru. Addatti immoo yeroo soomana Ramadaanaa jalqabu haleellaan akkanaa sammaatuu dubbataniiru. Uummanni naannichaa haalli kun jireenya isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka geessise himu. Sochiin gabaa fi diinagdee dhaabbatee barnoonni daa'immanii addaan citee horsiisee bultoonni qabeenya isaanii dhabanii rakkoo namooma hammaataa keessa akka jiran odeeffannoon maddeen irraa argame ni addeessa. Maatiin miidhamtoota fi namoonni qe'ee isaanii irraa buqqaanis gargaarsa hatattamaa akka barbaadanis ibsameera. Nyaanni, dawaan, uffannii fi bakki jireenyaa akka isaan barbaachisu sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Naannichatti nageenyi waaraan akka mirkanaa'u miidhamtootaaf deeggarsi hatattamaa akka godhamu waamicha isaanii dabarsaniiru. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti haleellaa humni addaa naannoo Somaalee jiraattota irratti bananiin lubbuun namootaa bahuun himame. Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksan keessatti haleellaa humni addaa naannoo Somaalee jiraattota irratti bananiin lubbuun namoota lamaa bahuu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himanii jiru.
godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan Araddaa Koradawwee iddoo addaa Daarimuu keessatti humnoonni addaa naannoo Sumaalee haleellaa raawwataniin namoota 2 lubbuun isaanii darbuu himan. Maddi odeeffannoo naannichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaaf yaada isaanii kennan akka ibsanitti loon uummataa 180 ol saamanii jiraachuu dubbatu. Jiraattonni hedduun sodaa fi yaaddoo guddaa keessa jiraachuus eeranii jiru. Haleellaa kana fakkaatuun yeroo darbe iddoo addaa Biyyoo jedhamu keessatti mootummaan naannoo Sumaalee uummata Oromoo buqqisuun laficha irratti mana ijaarratanii turuus itti dabaluun eeranii jiru. Ta'us uummanni Oromoo dhiibbaa fi mormii jabaataatiin ijaarsi sun diigamee jiraachuun gabaafame. Jiraattonni naannoo akka ibsanitti haleellaa fi saamichi akkasii yeroo darbee fi yeroo ammaatti mudachuun nageenya uummataa irratti dhiibbaa cimaa uumeera jedhan. Namoonni nagaa lubbuun darbuun loon hedduun saamuun miidhaa uummataa waan jabeesseef nageenyi waaraan akka mirkanaa'uu fi miidhamtootaaf deeggarsi akka godhamu jechuun sagalee isaanii dhageessisanii jiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.